Hai. Akka mooltan. Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Itoophiyaa keessatti waan gaafii guddaa natti ta'ee fi waan na yaachisaa jiru waan borgoltaanii argitan tokko isin qabachiise isin qabachiisuun nufi. Buna dhugaa buna qobaan danfadhe amma jechuun taa'ee jabanaan hin danfifne waan ta'eef buna qallisee danfisaa garuu kanan itti makadhaa jechuudha. Isa dhugaan isin taasa. Anyways jechuudha. So kana isinitti meeramte Itoophiyaa birrii duraan 200 amma immoo 250 ta'eera jechuudha. Makafaafaadha malee isumayyuu hin argitanii. Nescafe Itoophiyaatti jechuudha. So isa kana itti dabaladhee dhugaa tasgabbaa otoon keessaa hin hir'isin osoon ittiin dabalin isinitti taasa'aadha. Ammasitti garuu like godha. Videoon like godha ijoollee biraatiif share godha. Maal inni seetanii beektu waan gaafii natti ta'e na yaachisa yeroo daandii deemu hundumaa jechuudha. Na yaachisa. Maaliif seetanii buna qallisee danfisee kan ammaa sana Nescafeetti dabaladhee dhugaa shinii lama dhugaa jechuudha. Yeroo hin danfisee nama waamne yookiin immoo taa'ee hin danfisne jechuudha. Innaa maaliin argisiin fakkaatan nama hojii hin qabne. Baqa kan jiraatu guute namni guute garuu parsantii 100 keessaa yoo soba koo qabaate parsantiin 60 nama hojii hin qabne. Isaayyuu immoo ishii hojjetee itti nyaatu yoo dabalate tarii 50 gonkuma kan hin qabnedha. 10 hin qabus hin qabas hin jedhamu jechuudha. Maaliif isinitti mee yeroo daandii deemtan yeroo maandisiirra deemtan yeroo duute baqa yeroo argitan maal argitu seetan isaayyuu sakamtu hojii hin qabne dargaggeessa silaasa nama hojiitii ta'u hojiitti bobba'uu kan qabutu ta'a jechuudha. Kun baqa amma daandii baatu miti Finfinnee ta'ee iddoo fedhe magaalaa kam daandii kamirraa ta'u gateetti wal hirkatee akkanatti kan taa'u bicha. Nama hojii dargaggeessa siniin jedheera baqa nama waggaa 25 olii amma 35 inuma taa'a mana namaa daandir silaa kan dhaabatee nama baaru lakkoofsa qabu hojii yoo hin qabu dhaabatee nama baara maal godha reessa dhaqa. Innaa taazabus dhaqeeni dhugaas hin qabu. Amma Finfinnee yoo argitan mana wifi yoo argitan gufuu hundumarra taa'anitti wifi bichaa gorogoru silaame kan nama hojiitii guyyaa gaaf sana guyyaadhaan namni sun. Inni kan kaafee taa'een infoorii canabara waan ta'e jedha waan ta'e namaan jedha. Baqa sirrumaa sammuun deemeeti gara kashalaqummaa gara mulum dadhabuu yaaduu dadhabuu garasitti kan deemeetu jira. Kiristoosiin hin qalladin jedhina. Kun isin jedhe taa'eeti waggaa 25 miti namni kun nama hojii mana qaba ture yoo ilmoo tokko qaba nama mindaa nyaatu miti dhaabatee Hai baqa. Baqa waan baay'ee siin jedha waan baay'ee jechuudha. Anamma yeroon dhufe tarii viidiyoo sana gadi dhiisee lama gadi dhiiseera. Anamma jechuudha. Dhugaa waaqayyooma of jajuuf amma narraa dhumeera mataa nan qaba ture. Stretchii malee baay'een tokko fadhu yeroo baay'een tokko see yeroon deemu ana duuba fa'i deemanii isa boodana jedhaniiti deemamus kun amma dhuguma dhugaa waaqa akkas waliin jedhu kun amma dhuguma innichi kun amma dhuguma jedhu. Innaa lammaffaa mani keessatti deemannaan deema yommuu luun argine gaaf tokko isinii gadhiisa. Akka warra boodana Monaaliisa miila akkana akkasittan deemaa. Ani uumamumaaf hin akkasitti deemaa jechuun maa gochuu hin danda'u. Keessattan deemaa jechuudha. Innaa ilmi dargaggeessa hojii tokko miti baqa qaxxeettanii amma fakkeenya duwwaa tokko duwwaa 5 bo'eette namni 20 gadi isiniin lakkaa'u sana gadi yoo xiqqatinne jechuudha.
bareeda ture. Keessatti hin deebiin mucu namaan jedhu. Keessatti hin deebiin bareeda jirta keessatti hin deebiin miila kee alattoo fina. Inni kaan immoo yoo ati meekaappii godhatte bakka waan meeqa siin jedha waan meeqa. Maaliif bakka yaaduu dadhabe namni waggaa 30 isa kana yaadaa jiran. Kanaa sa'a daandirra taa'e namni waggaa 25 waggaa 30 baratee xumure. Kana naasa'u ture. Biiroodhaa yoona kompiitara tuqaa asiin herreegaa asii bakka gaafa sanbatammoo daa'ima isaa idduuti akkas ture egaa biyyan beektu miti biyya namaa doo silaa gaarummaatti jiraatan. Baranaa mucaa tokko barsiiftu tokko isheen ani jennee gabaa bu'uu deemna jechuun mi'a Afrikaan qabnu feestaadii isheen zambiilii xiqqoo qabattee deemti. Ani immoo feestaadii alaa fide tokko akkas qabadhee deema noormaali bareedduu. Shantaanii qanii gabaatiin biyya nagaa. Eeyyamuu ka daandii walakkaan hin jiru makiinaan garasiif garasii akka wal qoodu isarra taa'aniiti wanti isaan nuun hin jenne jiru. Wanti isaan nuun hin jenne dhugaa waaqayyo. Yoo arrabsite isaan bakka sammuu bilooniin laqaqi jedhe waan ta'eef jechoota akkasii malee omtuu isaan keessaan bahu yaaduu hin danda'an maanaan jetteen jedhan. Ani eenyunni obboleettii qabaa. Ilmoo akkasii tarii qabaayyuu haadha qabaa jechuu hin danda'an. Ishii immoo isaa jettee ati rabuu coffattee bahuu qabdaa yoo uffatte amma innaa isaan akka nuun jedhan sana uffannee waan deemnuuf nama fakkaannee waan deemnuuf namni tarii biyya keenya jiru silaa inni uffatame waan biraatti lakkaa'ama. Quufteetti dubarri jedhu malee dhugaa Kiristoos otoo nasa garagalee wajjin haasofnee maanaan jette. Cabii kutamee toon jedheen innaa sana inni waan shannatti deebisa namni achaas natti deebi'a bakka dubara qufe'a kanuma akka saatii tummaa natti deebi'as kasilaa daandii kan guute kan akka saatii kan cufaa sammuu cufee adoodame bilooniin hiikkate kanaaf bakka zimmeettee deemtaa jechuudha. Inni hojjete uffatee deemuun rakkisaadha. Tokko likiftii lama hattuus laa bakka maama kabajan qabdoo. Hojjetee nama guddoollee taate. Garuu dhugaanan kennaaf maaliif seetan biyya keenya waan beektaniif namni waan hojjetan hin jiru. Tasgabbaanii boru waggaa dhuftutti waggaa lamaan kan naman ta'a nan hojjedha jechuufi abdiin jiru dukkana Itoophiyaa keessatti. Waan dhimmi haa tolu. Yeroo tokko sarratanya bashkaaraa shakaalaa jedhan kana tokko ana silaayee keessan as deebi'e malee waan dhiyaatolu. Qorichummaa wayiitii akka nu baase beektu kana ofiillee yoo ta'uu baatte qorichummaa fala nu baase. Kinoo Kiristoos isanitti amanu otoo sarratanya nutamma warra haraba deemnee mana namaa xaragnu kun otoo jiraachuu baate gimmaashni Itoophiyaa maal akka ta'u tilmaamuun hin danda'amu. Irdaatan immoo jedhame ammamee nama tokko har'a dhageenya boru guyyaa lama keessatti namni sun gargaaramee argitu. Otoo ishiin jiraachuu baatte qorqoorroon 30-20 dhaabatte amma Itoophiyaa keessa dhaabattu fooqii miti qorqoorroon 30-20 ko nama warra biyya ijoollee Arabaa hojjettee nuyi kan dhaabatte tokko haadha ishii ijaartee tokkoo fi ijaarratte. Ishii dhamme xaqqee Itoophiyaa keessa qorqoorroon guutamtee jetti malee. Otoo tilmaamtanii dhugaa waaqayyoon isiniin jedha duwwaadhaan qorichummaa wayii nu baasee hin achumatti irrattan dubbadha mata duree of danda'e irratti innaa maal jechuufan ka'e dhugaa qabu innaa tokko maaliif seete yoo baratan oddoon hojiin jiru yoo dallaalaan hiikan dallaalummaan jiru mindaanii kan isa gurgura irra isa bitantu widdiidha. Isa bitanii nyaatan isa waan hojjetanii argatan irra isa bitanii fayyadamantu caala. Isa dhufa namni tokko hojjetee gurguree hojiin uumamee jiraateet ofiifis immoo biteetti fayyadama. As wanta akkasii hin jiru. Wanta hojjetu hin jiru. Garratti tiikkattu hin jiru. Gin wanti godhanii ofitti fidan immoo baay'eedha daandiinsa gatiinsa. Barataan yoo barate iddoon qabu. Hin barata duraan kutaa 10 fixa dhalli namaa. Amma 12 ta'e ijoolleetti.
achi immoo ka'anii ramadaman waan jedhan achi siqanii injinaaringii waggaa 5 waggaa 3 waggaa 5 immoo doktor nersii mal baratan as deebi'aniitu maganaa ofii barbaadu waggaa amma kanaatti inni sanaasi iddoo dhumaayuu hin qabu ni waan taate economicsii maal barate business accounting barate minaamin jedhan iddoo dhumaayuu hin qabu akkasii immoo nana baqa dhugaa qabuun jedha barataan immoo ciqqi ta'e baqa yeroo Itoophiyaa keessatti kan isin ilaaltan nama dulloomee umuriin deemee miti kan argitan nama gidduu kana 25 irraa amma 35 40 hojiin qabu ciqqee kan jiru baqa nama akkasii bicha argitu Itoophiyaa keessatti isatu baay'ate surumsa ganaa isa dhalaturra waca qaree baay'een ilaaltanii ittiin dhiphatan baqa dargaggeessa bicha shamarran isaa ta'u dhiira isaa ta'u isa bicha argitu yeroo argitan immoo hojjeteen fiduu yaaddoo dhugaa waaqayyo innama mee online maali argitanii surree isaa tokko kaawwatee deemu shaamizi tokko kaawwatee deemu waan nyaate duubni duwwaa rakkatee keessi gubataa dhugaa waaqayyo maaliif akka hojjetee uffatee injiraannee fi kalee waggoota 10 meeqa yoo yuunivarsiitii galee waggaa 17 achitti fixe warra isaa deesse jechuudha achi dhufee ganaa haa jedhee jalqabu wanti ittiin jalqaban hin jiru baqa maal eessaa fida kaarraa edda barattee fixxee eenyuun nama jaalata abbootii kaleessa sababa barumsaatiif birrii harkaa fuuta har'a eeyutu dargaggeessi nama waggaa 25 birrii kenna ishi waggaa 17 barate bargeet kutaa jaawaa itti galu mana barumsa waggaa 25 namni tokko yuunivarsiitii dhaabee jechuun kutaa 12 barate waggaa 5 yuunivarsiitii keessa barata bargeet waggaa 6 namni mana barumsaa gala irratti da'ame meeqa waggaa 25 jechuudha waggaa 25 booda amma haadhaaf abbaan keessi gargaaru isaanuu rakkattoota hiyyeessa mun hidhate haati mun hidhatte buna ishii qofa dhugdee oolti ishii ilmaan ishii waan meeqa dagaa meeqa nyaatte jechuudha na maaltu dhugaa waaqa maal godhu fuulduratti hin jedhame otoo mee haallumti bichaan tasgabbaa ta'e haalli jechuudha baqa hojii dhabamu minaamin haalli bichaan tasgabbaatoo ta'e mee namni hin jiraata baqa lama lolaani sodaachisaadha baratamee iddoon hin jiru boru iddoon qabadhaadha iddoon hojii banaan hin jiru amma mee kaleessuma viidiyoo sana irratti hojjedhe amma hasiifaachi ijoollee amma fakkeenya walisoo iddoo ta'e geessa iddoo ta'e as walisoo fida tiraanspoortii gidduu kanaa laalaa ijoolleen kun kan guyyaa 5 baqa torbanii jechuudha sanbata guddaa ba'an sanbata guddaa deebi'u maaliif guyyaa 5 qormaata irra oolu amma kana keessa saamunaa jedhuuni maatiidhaan kan saamunaan jira kan maaliin jira kan moobaayilii kaardiin jira kan tiraanspoortii dhaqaa galaan jira kan gidduu sana naannoo sana amma mana barumsa gaaniitti ittiin yaabbatanii achi gaan jira amma kana wacii godha laallee kutaa 12 kan boru yookiin kufu kanaaf jechuudha dhugaa waaqayyo qormaata me baay'ate seera bahu bichaan me baay'ate jirra noolu malee dhugaa waaqayyo amma kutaa 12 asii shaggar baasanii shaggarii gadi fidanii fi malammaltummaan afaan maqaa eenyu korrojuun haa oddoo jiranitti irratti seeraan otoo hojjetanii nama dhibbu dhugaa waaqayyo maa waan nama rakkisuu miti duratti nutis qoramnee bira darbinee miti kutaa 10 fakkeenya barsiisaan fagoorraa yoo dhufe gaariidha amma barataan kutaa high school iddoo tokko 17 iddoo ta'e dhaqu tiraanspoortii baasee makiinan cinqii nyaatamu kuni barsiisaan iddoo ta'e siriyees waaxee dhufee ijoollee hojjechiisu kun otoo dhufee korrojaan eessaan dhufe barsiisaan dhugaa irratti hundaa'ee yoo dhaabatee kilaasii tokko arge eessaan socho'ee korrojamee barsiisa barataan kanumaaf amma dagaa nyaatee wal keessa shaam'isiise akka waan barannee addunyaa irratti beekamnee wayi inni barate sila deebi'ee kun qe'ee warra isaatii raafuu wajjin nyaata deebi'ee isaayyuu harkatti qabaadhaaf abbaa isaa harkatti innumtuu yeroo kanatti dhabamaa jira. Na ani bicha
inni hojiidhaa ta'ee sila har'a hojjetee iddoo qabatee amma namni waggaa 30 hojjetee baqa wanta Afrikaa qaba ture mee bar amma yeroo waggaa 30 35 25 anamma fakkeenya waan tokko Afrikaa qaba jechuudha mee waggaa 25 waan tokko dhaabee jechuudha namni tokko kan saamuna nama harkaa fuudha yeroo kana waggaa 25 30 maal jettu kan silaamee kan mana keetti dhaabbatee ilmoo godhatee mana ijaarratee jirudha hojjate barate fixe innasuma hojiitti bobba'ee sila akka biyya biraatti akka silaa seeratti kan keenya geen taa'ee waggaa 30 kanaafuu mee hanni baay'ate hanni mee kanaaf baay'ate baqa hanna jechuun immaa karaasa kana tokko lama siniin jedhu dhugaadha sin jettan amma tuun isinitti mee dhugaa waaqayyo dhugaadhaan jettan video tokko tarii arguu dandeessu unetti tole sharing isinii godha akkaataa isaanitti gurmaanii haatan Finfinnee keessa silaan namaan tuqanii minamana jedhaan nama jaanjessanii innasumati beektuu duuba deemtu inni qobaadha inni kaani jechuudha siistamni isaanii akkaataan isaanii baqa maaliif maal godhure inni ogummaadhaa laayyaa hin murteessanii kasaan akkana waaqatti hin murteessu maaliif waan godhan dhabanne ati mee anamma amma saatii kan amma ishiin dhufee taa'e kan hojii malee hojjechuu otoon hin hojjenne amma yoona eeguu jedhee dhugaa waaqa guyyaa meeqan irriyye guyyaa meeqa jechuudha maaliif ani kalee hojjedhe fideera bara nama lamas ta'u gargaare ofiifuu ta'e gan amma ishiin amma boqadhee taa'e kun hojjaa 11 reefum Itoophiyaa keessa gaanu akkamittiin hojii malee taa'e isaayyuu hojii malee hin teenye nan hojjedha waaqayyo na eebbifamu ogummaa harkaa qaba baay'ee waan mana kootti ta'u waan mana koo keessa mul'atu baay'een hojjedha zimmi akka taa'an oolani jechuun yaanni nani namaallee hiruu namni lamatti fayyadamu yoo nagaa akka hojiittan ilaala gen baqa ishii dhafuu hiriin jedhan ani gininni kaani zimmiitu dhamnis immoo maal cicin godhu nama keenya waaqani isiniin jedha amma qo'aadu rambuna koofita Ngaa waaqayyo dham ciccisanii godhu amma iddoo ta'e dhaquudhaan iddoo ta'e waan fe'aa ta'u iddoo silaatti namni nama taasisa uffata hirmaachuu qaba yaanitti waan fe'ee uffata kana jedhee yoo dhufe homaa shishin jiru baqa maan siqoo jedhee waan abdii kutee maa baqa dhugaa namoota tokko nan laala yookiin warra du'aa yookiin immoo baqa yoo gabaa fagoo deemuu irrattan argala waan isaan keetanii dhufanii fi akkaataa waan akkumatti isaan dhufan nama keessa amma fakkeenyaa meeti amma fe'ee erga nama taate amma fe'ee erga jiraatte amma fe'ee jiraachaa jirta waan ta'e amma fe'ee yoo dhabdes jechuudha uffata tokkoo fi caammaa tokko waan gaafatti bifaan tokko haa taatu tokkittumaa taatu miicareechi kaanii kun nan ba'uuf hin jedhani injira meetiree nama yaadutti nama maallaan jedha namni jedhutti jechuudha baay'ee mee qabaachuu baatte amma kanumaaf kana gaafani ridhaquuf jedhee wankaan bareeddudha yaani hamii camee haa ta'u malee bareeddudha gen isan dhoqeetti na hares isantiin kotkotee isantiin qofareeffadhe iddoo ta'e naan neqe sheemii miti dhala nama addunyaa dhufte tu akkaatti kotottu deebitee biyyoonnaa seentu baqa namni tokko cidhafi mosma amma namni tokko nama ta'e waan fedhe hojjate baqa uffata tokko bitatee immoo naa iddoo ta'een dhaqa jedhuu fi innaan mana keessaa jedhu adda baafachuu dadhabaan jedha dhugaa waaqayyo baqa dadhabame kun karaa baay'ee yaadii dadhabe namni dhugaa waaqayyo karaa baay'ee xiinxalee dadhabe innaa akkasii hojii dhabeessi nutti baay'atee innuu sadarkaa hojiitii ta'utu kunoo hojii malee taa'aa jira biyya keessaa maal wayyaa yaa saba yaa lammii dhugaa baay'ee tokko ulfaataan isiniin jedha yoonet baay'ee tokko
na yaachisan innaan ilaale yoon boo'esi maaliif fida waaqa nan bu'u ammoo ani kadhataan nama kadhatu nama bakka miskiina qififee irna godha waaqa nan bu'a wajjinan dhugaa waaqayyo sinitti deedeessee like share godha ijoollee asis like share godha dhugaa